Malafa malafi bifakhetira jalala dukati naqabesira. Ashamaa akkam jirtu. Dhiiraaf dubartiin tokko jaalala keessa wajjin seenanii jaalala isaanii sun erga eegalaniin booda jaalalli sun jaalala fayyaa qabeessaa yookaan ammoo walitti dhufeenyi isaanii kun jaalala dhugaatii jaalala dhugaa irratti hundaa'ee warri kun lamaan sirriitti wal jaalataa warra waliif ta'uu kanam jechisiisu yookaan ammoo amalli jaalala fayyaa qabeessaa maal faa kan jedhu. Malafa malafi bifakhetira jalala dukati naqabesira. Malafa malafi bifakhetira jalala dukati naqabesira. Sinjalle jetu danda'eera bareeda Oromoo bona obara. Jaalalli fayyaa qabeessi waa baay'ee of keessaa qaba. Garuu waa baay'ee sun keessaa wantoota muraasa jaalala tokko jaalala fayyaa qabeessa jechisiisan wantoonni suni ka tokkoffaa namni tokko dhugaan yoo wal jaalate jaalalleen tokko jaalallee biraa wajjin yoo dhugaan ka wal jaalatan ta'ate amaloota isaan mul'isanii jira. Fakkeenyaaf amal isaan irraa agarru jechuudha. Amaloota kan keessaa jaalala uumamaa walii kennu jechuudha. Jaalala haala duree hin qabne ati waan akkanaa naa gootu malee ana akkanaa siin godhu ati akkas naa taatu malee ana akkan siin ta'u kan jenne jaalalum qofa wal jaalatan jechuudha. Jaalalleen tokko jaalalli isaanii jaalala dhugaa akka ta'u yoo ka ta'u taate jaalalli isaanii jaalalum dhugaa irratti hundaa jechuudha. Ka haal duree of keessaa hin qabne ati waan akkasii naa gootu malee yookaan ati qarshii qabaattu malee yookaan ati biyya biraa jiraattu malee biyya akkanaa jiraattu malee maallaqa akkanaa qabaattu malee ka jedhu of keessaa hin qabu jechuudha. Jaalalli dhugaa yookaan ammoo jaalalli fayyaa qabeessi. Jaalalli fayyaa qabeessi dhugaa irratti hundaa'a. Ka soba of keessaa hin qabne jechuudha. Jaalalli fayyaa qabeessi jaalala dhugaa irratti hundaa'a. Innis jaalala dhugaa fi ibsatanii akkasitti jaalala isaanii dhugaa qofa irratti kan bu'uureffame malee waan artifishaalii yookaan ammoo waan sobaa waan hin fakkaanne yookaan ammoo fakkeessu kana of keessaa hin qabu. Jaalalli dhugaa yookaan ammoo jaalalli sun jaalala fayyaa qabeessa jechuu kan dandeenyu jaalalleewwan lamaan kun haala keessa jiraniin guutumaa guututti yoo wal fudhatan jechuudha. Fakkeenyaaf jaalalleen tokko yoo ka biraa rakkatu taate jaalalleen kun rakkate jedhee jaalalleen kaan dhiisee biraan deemu wal fudhatanii jechuudha. Jaalalleewwan kun haala keessa jiran keessatti rakkatanii qabaatanii argatanii dhabanii yeroo hunda warri waliin jiraatan jaalala dhugaa irratti hundaa'ee amaloonni biraa inni qabu kabaja. Keessumattuu dubartiin jaalala dhugaa jaalalli ofiitii qabdu abbaa warraa yookaan ammoo jaalalli ofii sirriitti kabajii waan inni jedhee hin gootii fi innis akkasuma jechuudha. Innis isii kabajaa of keessaa qabaachuudha jaalalli dhugaa. Bira ammoo waliin dalagu. Waliin dalagan jechuun hojii garee yookaan ammoo namni tokko rakkina walirratti hin dhiisu wal gargaarsa of keessaa qabaachuudha. Jaalalli dhugaa wal gargaarullee of keessaa qabaachuu. Kan biraa ammoo miidhaa walirraan geessisuu yookaan wal miidhuu yookaan ammoo wal muufachiisuu, wal komachiisuu, wal rakkisuu, walirratti shiraxaxuu waan akkasii kana of keessaa hin qabu jechuudha jaalalli dhugaa. Walumaa galatti jaalalli dhugaa jaalala dhugaa walii qooduu irratti jaalala dhugaa walii kennuu irratti jaalala agartee fakkeessa of keessaa hin qabne walii kennuu irratti kan hundaa'e jechuudha. Marree amaloota jaalala dhugaa keessaa tokkoffaan wal kabajuu. Wal jaalachuu, haal duree tokko malee wal jaalachuu, wal fudhachuu kan hundaa kan of keessaa qabudha. Marra hordoftoota koo viidiyoon kun jaalalli dhugaa dhugumaan amaloota kan of keessaa qaba. Ammoo viidiyoo kana laayik godhaa namoonni chaalanii kan sabiskiraayib godhaa hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti yeroo gaarii.